Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Ameen. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Kiristoos, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, lafaaf bakka jirtan maratti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti, Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Egaan kun Sanbii TVdha. Ani faarfataa Akililuu yookaan Naatinaa'el jedhama. Warroonni YouTube kanaaf haaraa taatan hundumti keessan baga gara YouTube chaanaalii keenya kanatti nagaa dhuftanii Sanbii TV sagantaa garaagaraa isiniif qabata dhiyaata. Faarfannaa Ortodoksii Tawaahidoo dambiif seera mana amantaa keenyaa eegan barnoota wangeelaa gaaffiiwwan shakkitoonni kaasaniif deebii kan ta'u isiniif qopheessa. Kanaaf warri haaraa taatan subscribe son godhin hin bahiina, akkasumas laayikii tuqaa. Hundumti keessa warroonni maatii keenya taatan immoo akkuma beekamu sheerii fi laayikii gochuudhaan akka nu deeggartan maqaa Waaqayyo isa guddaatiin isin gaafanna. Egaan maatii Kiristoos guyyaa har'aa kana kanani isiniif qabadhee dhiyaadhe. Egaan kanaan durattis illee wantoota garaagaraa waliin hojjanneerra jechaadha. Mata duree isaa irratti akkuma argitanii manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa rakkina guddaarra yeroo jirtudha jechaadha. Keessattuu manneen amantaa baadiyyaa jechaadha. Irra caala manni amantaa baadiyyaa rakkina guguddaarra jiranii jechaadha. Maaliif hundumti keenya iyyuu garichatti jechaadha yookaan immoo gara baadiyyaatti waan yaada keenyas qabeenya keenyas humna keenyas gara baadiyyaatti waan hin kennineef jechaadha. Kanaaf baadiyyaadhaa baanee magaalaatti yeroo gallu haaluma magaalaa suniin jechaadha. Bakka mana amantaa qabeenya qabutti asirratti kenninaa, mana amantaa waan hunda tajaajila guutuu qabutti asirratti illee kan nuti kaffalaa jirru warroonni asirratti kaffalu jechaadha. Kanaaf iyyuu maatii Waaqayyo hundumti keessan har'ammoo tokkoon barsiisaa keenya barsiisaa kabajamoo fi jaalatamoo kan ta'an Maggaabii Ayilaaf yookaan barsiisaa Iyyaasuu isaanis adaraa naan jedhanii ture jechaadha. Manni amantaan gonkuma bakka tsillaatii Waaqayyootti taa'ullee bokkaan akka tuqe manni isaa jijjigee lolaan itti nammee uummanni jedhanii qabeenya dhabanii kan jiru Wallagga keessa manni amantaa tokko waan jiruuf mana amantichaa waliin taanee akka ijaaruuf jechaadha guyyaa har'aa kana. Kanaaf iyyuu maatii Waaqayyo hundumti keessa warroonni viidiyoo kana laaltan adaraan isiniin jedha. Egaan warroonni salachaa qarshii keessan kanaan dura barnoota tokko keessatti isiniif kaaseera jechaadha. Keessattuu shamarran biyya alaa jiran amma kan ilaalaa jiru irra caala sadarkaa tokkoffaa irratti warroota biyya alaa jiran, lammaffaa irratti biyya keessa Itoophiyaa keessatti ilaala waan ta'eef Itoophiyaa keessas warroonni jirtan warroonni sagaleen kun isinitti dhaga'amu hundumti keessaniyyuu qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Manni amantaa kun kan keenyadha. Manni amantaa kan ijaarrachuu qabnudha. Nutiin ijaarranne mana amantaa keenya bira hin deemne taanaan anarraa kaasee jechaadha. Anis amma ani danda'u amma mataa koo mana amantichaa nan gargaara. Waaqayyo yoo fedhaa fi yama sanaaf ta'e jechaadha. Hundumti keenya Itoophiyaa keessa warroonni jirtanis ilaa kaardiirraa wantoota garaagaraarraa kaahuudhaan akkaawunti nambarii as jala taa'aa jiru kanaan hundumti keessaniyyuu mana amantaa kana gargaaruu qabna jechaadha. Mana amantaa kana gargaaruun immoo dirqama mataa keenyaati. Asirratti kaffaltan hunda wantoota garaagaraa kaffaltan hunda mana amantichaatiif akka goonu adaraan siniin jedha. Gatiin feerroo, gatiin simmintoo, gatiin ashawaa hundumtuu deemeera, ol fagaateera waan ta'eef harri kan biraa boru kan biraati gatiin hunduu daddabalaa waan jiruuf adaraan siniin jedha maatii Waaqayyo. Adaraa koo kanammoo akka hin nyaanne maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Egaan mana amantaa kana gargaaruu qabna. Warroonni biyya alaa immoo jaalalaa fi shamarreen biyya alaa jiran, qarshii fi shamarreen biyya alaa jiran jedhee barnootaan kanaan dura dabarsee irratti wantoota hedduu hubattaniittu, eenyummaa keessan bartaniittu, jijjiiramtaniittu. Egaa jijjiiramuu qofa osoo hin taane immoo hojii afuuraa yeroo hojjennu jirtu obboloonni keenya baay'ee kan namatti toltan. Maqaa keessan osoo hin dhahin natti tola. Bakka jireenya keessan Waaqayyoof kan kennitan, goota amantaa kan taatan, bakka wantoota mana amantaa yeroo dursitanii kan kaatan jirtu. Ammas viidiyoo kana kan laaltan yoo xiqqaate nama 1,000 oliitu laala viidiyoo kana. Nama 1,000 kana keessa egaa hundumti keessa yoo dhabdan qarshii
shantaman dhabda. Shantamni kunillee gatii qabdi. Mana amantaa kanaaf dhaabbachuu qabna. Adaraan siniin jedha. Egaa viidiyoo na erganiiru wantoota gara achi jiru jechaadha. Viidiyoo kanarrattis ilaala hubadhaa isinis viidiyoo kana ilaaluudhaan jechaadha. Lama diigamee hanga ammaatti jechuudha. Manni qulqullummaa kuni taabonni isaa iddoo beekallee keessa waan jiruuf haalli bara kanaa immoo baay'ataan caalaa waan deemaa dhufee fi ijaarsa keenya keessa gallee hanga ammaatti jechuudha xumuruu waan dadhabneef faffacee waan jiruu fi rakkoo guddaan mudatee waan jiruuf iddoo hundumaatti akka nu gargaaraniif bakka gaafachaa waan jirruu fi amantoota kan ta'an hundumtuu bakka akka nu hirmaatan jechaa dhaamsa keenya beeksisaa waan jirruuf kiristaana kan ta'e hundumtuu nu ilaalee mana keenyas ilaalee jechuudha. Dagarsan akka eebbaadhaa argatuu fi iyyachaa waan jirruuf akkuma deeggartan isiniin jenna amantoonni hundumtuu akkasumas taabonni isaa jechuudha mana cibaa keessa keenya waaqessaa waan jirruuf uummanni isaa waggaa 3 guutuu alaa waan dhaabbatee waaqessaa jiruuf harcaatee guddaa uumee waan boojamaa jiruu fi uummanni bakka hundumaatti akka nu gargaaruuf dhaamsa dabarsaa waan jirruuf akkuma ramatan isiniin jenna. Mana kana bara 2010 kaasee jechuudha mana akkaataa amma mul'atu kanatti uummanni keenya yeroo jalqaba jalqabnee namoota baay'ee tureera. Namoota sana keessaa namoonni waan nuuf harcaanii jedhaniif hanga waggaa 3 kanatti uummati yeroo gannaa bokkaadhaanii gannammoo yeroo bonaa aduudhaanii gannammoo bokkaadhaan as iddoo kanatti jalatti waaqeffataa jiru jechuudha. Isuma kana taasisuudhaan hojjettoota mootummaa dabarii keenya jechuudha wal ijaaranii akkaawuntii nu bananii iddoo irra deemanii waan nu kadhataa jiraniif namoonni nu gargaaruudhaaf jaalallee maariyaamii kan taatan nu gargaaruu barbaadan. Adaraan siniin jedha maatii waaqayyo mana amantaa kana tokko taanee wal taanee haa ijaarrannu amantaan biraa kan nu caalu kanaafi egaan maatii Kiristoos nuti har'a malee boru jiraachuu keenya hin beeknu kan nuti jiraannu harrumaan keenya guyyaan keenya harrum boru kan waaqayyooti har'a buluu keenya har'a ooluu keenya boru akka jiraannu hin beeknu guyyaadhaan isinitti dubbadha. Kanaafiyyuu guyyaa jirru kanatti immoo gaarii hojjenne yoo dabarre guyyaa har'a kanatti guyyaa qabnu kanatti waan gaarii hojjenne waan gaarii namaaf yaanne yoo dabarre malee cal jenneetuma jireenya keenya jireenya hin taane yoo dabarsine bakka waaqayyo faana tokkummaa hin qabaannu jechaadha. Garuu yoo mana isaa ijaarre kurnoo asraatii yookiin isa rakkateef isa dhiphateef isa yaaddoo guddaatti ta'eef waan garagaraa namoota garagaraa kallattii garagaraatti yoo gargaarre nuuf immoo eebba guddaadha jechaadha. Kanaafiyyuu adaraan isiniin jedha. Sagantaa baay'ee jira amma bara haaraa kanarratti kan qabame jechaadha. Kanaafiyyuu adaraan isiniin jedha maatii waaqayyoo mana amantaa kana wajjin haa gargaarru. Qabeenyis ni darbaa. Faarfataan Firaa'ol Moosisaanii beektu ammallee mana amantaa keenyaa ba'u malee baraan kan jiraattu dorgommiin qabdu yaa gooftaa faarfannaa jedhu isaa keessatti qabeenyis ni dhumaa aangoonis ni darbaa jiruun biyya lafaa hirruudhaas gabaabaadha ati garuu baraan kan jiraattu yoomuu kan hin dabarre jedhee faarfatee ture jechaadha. Waaqayyo mana isaatti isaa deebisuuti obboleessa keenya yeroo mana amantaa keenya keessa jiru jechaadha. Maal jechuun barbaade qabeenyis kan dhumudha aangoonis kan darbudha. Har'a kan qabnu kana har'a waan qabnu kan nutti fakkaatu kun boru nuti gonkumaa nu wajjin jiraachuu dhiisuu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu kan hundarra hin dabarre jechaadha. Baraan kan hin dabarre mootummaa waaqayyoo immoo kan nuti dhaaluu dandeenyu sagalee isaa isa dhageenyeen qofa osoo hin taane hojii irratti hojjechirra yoo mana isaa ijaarredha. Kanaaf manni amantaa keenya akkasitti kufee akkasitti caccabee akkasitti lolaan itti nammee nuti immoo mana bayeessa keessa yeroo jiraannu xiqqoo ishii namatti ulfaata nuttis ni ulfaata. Amma otoo jaan argine baay'ee nutti ulfaata waan ta'eef isa kanaan duraas argine mana amantaa keenya Dubroo Maariyaamii viidiyoo isaa isinitti agarsiisee warroonni fedha qabaattan gargaartanii viidiyoo isaas akkuma deebiseen akkuma isinii gadhiise mana amantichaa deemnee isa bakka jijjigii seeraan ijaarramee qalamiin dibamee kitaabni garagaraa maggaarijaan bitamee soolaariin bitamee akkuma argitan jechaadha. Manni amantaa sun waan biraa kan fakkaatu mana amantaa fakkeessinee deebineerra. Waaqayyoof haadha keenya Dubroo Maariyaamii faana karaa keessaniin jechaadha. Ammas immoo mana amantaa kana akkasitti akka gargaaru isinis akka nu wajjin taatan maqaa waaqayyootiin isiniin gaafadhaa. Egaan manni amantichaa gargaarsa ariifachiisaa irra jira waan ta'eef egaa adaraan isiniin jedha akka waliin gargaaru akka wajjin dhaabbannu mana amantaa kanaatiif maqaa waaqayyootiin isiniin gaafadha maatii waaqayyoo. Egaa
nan saalfachiisinaa rakkoo hin qabu jedheen barsiisaa irraa abboota keenya achi jiran warroota achi jiran irraa imaanaa fudheeraani bakka rakkoon qabu warroonni isaan beetii hordofan hundumti isaaniiyyuu ananani jedhu tole jedhu waan ta'eef ijoollee kiristaanotaa kan waaqayyo jaalatan kan mana amantaa jaalatanidha jedheen isaanitti meera waan ta'eef akka nallee yaasisne adaraan sinin jedha akkauntii kanarratti harraa kaastanii hundumti keessaniyyuu ariifachiisaadhaan jecha dhaamsa ariifachiisaadha kun lolaan mana amantichaa jiksee bakka isaanis humnan qabanii shakkitootaan kan guutamedha. Kanaafiyyuu adaraan isinin jedha mana amantaa kana tokko taane haa ijaarru bakka murtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaataa kabajamaa ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Egaa waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u biyya keenya Itoophiyaa nuuf haa godhu kan dhageenyu hundayyuu gurri keenya gaarii akka dhaga'u ijji keenya immoo gaarii akka argu waaqayyo nu haa gargaaru. Ijoollee Itoophiyaa biyya garaagaraa jirtan nagaaf jaalalaan akkuma asii baatanii nagaaf jaalalaan biyya nagaatti akka deebitan bakka jirtanitti waaqayyo akka isin eegu manni isin jirtan kan eebbifame kan eebbi waaqayyo itti guute kan rakkinaaf dhibbenni cinqiin irraa fagaate isiniif haa ta'u dubroo Maariyaam araarsummaa ishiitiin mana sun isiniif haa guuttu. Egaa nagaataa warroonni Itoophiyaa keessa jirtanis hunduma keenya waaqayyo nagaaf jaalalaan nu haa eegu amantaa keenya Ortodoksii tawaahidoo nuuf haa eegu nagaataa.